Akka seentanii share godha daqiiqaa 10 ergaa qaba ijoolleen maraannaaf gaati. Akka seentanii share godha marti keessan. ijoollee warra sirra deemtee masqaleetu badee sirraa qoshaashaduu waan situ beekaa waa'ee masqalee kee achuu gooti warri waa'ee masqalee firraa baas jettan kun bayees jala waa'ee amantaarran jiraan waa Oromoon dubbadha malee eenyuun kee maan taane bayees jala silaalatu waa'ee amantaa kooti siyaasxalla Okay, share godha jalli qaba yattu ni dubbadha. Maasichuuchi karadamturi kanarra jabaa Oromootu qabu. Sitti bakkateera yeroon suni. Kanarra jabaa Oromootu qabu. Sitti bakkateera yeroon suni. Kanarra jabaa Oromootu qabu. Sitti bakkateera yeroon suni. Gofaree Sodaree Gofaree Miti kana qabeenya Oromooti qabeenya Oromootiya qabeenya Oromootiya qabeenya Oromootiya Nutis dhugaadha jennee sifaana jirra jennee nama maraatis alagaa amana nama maraatis nafxanyaa amana nama maraatis alagaa amana Okay, ilmaan Oromoo ashamaar kafuun akkam jirtu jirtanimi ani jira galata rabbi. Okay, ergaan qabu akka seentanii share godha waan isaatii hin qabnee fi ijoolleen akkuma seenteen dhaggeeffachaa deemtu dhaggeeffatanii kanaaf iyyuu saatiin waan hin qabneef daqiiqaa 10 ergaa qabu dabarfachuu barbaade. Maaliif gaafa namni waan tokko barreessee barreeffama dheeraa post godhu dubbisuu hin dandeessani. Maaliif hin sannaftu sinii galee baay'een keessan yeroo baay'ee nama dhugaa dubbatuu fi
nama yaada dheeraa barreessu hin hubattani isinii galee maaliif isiniif hintinaan jiru isinii galee kanaaf iyyuu ergaan qabu share godhaa marti keessan please keessattuu ijoollee Iluu Abbaaboor keessattuu ijoollee Iluu Abbaaboor Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu ilaalchisee wanti deemaa jiru waan qaanyii waan fokkataa biyya kam namni kam waan barbaade haasa'aa jira namni kam iyyuu faallaa Jawaar deemaa jira kun waama jiru haa ta'u miti garuu namni gilxii godhe yookaan ifatti baasee namni dhugaa akka sabsabaa uummata Oromoo waamee namni akka bakkeetti baasee haasee hin jiru godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu yoo fudhattan kantiibaan magaalaa Mattuu Qalbeessaa Toleeraa kantiibaa magaalaa Mattuu Qalbeessaa Toleeraa namichi suni sabboonaa ture namichi sun bara wayyaanee keessa mana hidhaa ture Oromoodha sabboonaadha siniif galee anxinnummaadha kaasee bareecheen beekaanan biyya kooti godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu kantiibaa magaalaa Mattuu Qalbeessaa Toleeraa kan jedhu jechuudha yoo ilaaltanii Facebookiin isaa search yoo gootanii Qalbeessaa Toleeraa Iluu koo jedha FB'n isaa jechuudha ummata Oromoo magaalaa Mattuu walitti waamee walitti qabee walgayii yookiin sabsabaadhaaf jedhee ummata walitti waamee Jawaar Mohammadtu Hacaaluu ajjeese jedhee ummatatti labsee jira raadiyoo magaalaa Mattuu ka yuunivarsiitii Mattuu wanti darbaa jiru Jawaar Mohammadtu Hacaaluu ajjeese jedhee dabarsee jira namni kuni kaleessa bonaadha kaleessa waa Oromoo dubbataa ture kaleessa sabaaf dhaabataa ture arra sa'aati kanatti bilxiginnaa ta'ee garaaf jiraatee ummata Iluu Abbaaboor biyya caalii shonoo biyya goota biyya fatansaa Iluu akkasittiin balleessaa jira nuti dhaloonni kun ijoollee Iluu Abbaaboor marti keessan dhaga'uu qabdan akka biyyaatti illee akka Oromummaatti illee adda baafadhaa Mattuu godina Iluu Abbaaboor biyya gootaati eenyu kana bareechee ni beeka biyya fatansaa Iluu biyya caalii shonoo seenaa jara sirriitti beekna gootummaadhaaf du'anii Oromummaadhaaf du'anii seenaa jaraa balleessee imaanaa jaraa nyaatee har'a biltsiginnaa faana garaaf jiraatee birrii fudhatee ummata waan beenne qeerroon osoo falmatu akka qeerroon gadi ba'ee hin falmine akka qeerroon waan hin dubbanne godhee aangoo isaatiin akka godinaatti yookiin akka naannootti yookiin akka sadarkaa gadaanaatti aangoo qaba namichi sun jechuudha kantiibaa magaalaa Mattuuti godina Iluu Abbaaboor kantiibaa magaalaa Mattuuti maqaa fokkataa akkasii biyya keenya balleessuudhaaf maqaa fokkataa akkasii qabatee ba'ee ummata keenya ummata waan beenne otoo ummanni falmataa jiru osoo ummanni godina Iluu Abbaaboor biyya kamtiyyuu Jawaar faana jira Jawaar faana jiraachuun keenya waan Oromoo taaneef waan dhugaa Oromoo beeknuuf irratti dubbataa jirra biyya keessa jiraattus biyya alaa jiraattus godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wanti deemaa jiru waan salphaa baay'een gadde garuu inni arra yoo qeerroo gadi ba'ee dubbate poolisii itti ajajee waraana biyyi itti ajajee gocha adda addaa irratti godhee mana hidhaatti haraa jira qeerroo keenya warra biyya keessaa haadholii abboolii immoo humna isaatiin sabsabaa yookiin walgayii akka naannootti akka godinaatti waamee warra aangoo gosa akkasatti waamee sobaan dubbii sobaatiin shiraan biyya keenya balleessuudhaaf Iluu Abbaaboor kan Hacaaluu ajjeese Jawaar Mohammad jedhee ummatti himee jira yoo fudhattan godina Iluu Abbaaboor wanti haasa'amaa jiru kanadha ummanni keenya warri hubannoo hin qabne haadholiin keenya abbooliin keenya warri hubannoo hin qabne warri namicha gabroonfataa kana warri shira isaa hin beenne dhugaa jedhanii kan fudhatan hedduu jiru baay'een gadde biyya gootaa biyya caalii shonoo biyya fatansaa Iluu Abbaaboor garaaf jiraatee ummata Oromoo akkas godhee balleessuudhaaf yeroo deemu Qalbeessaa Toleeraa kantiibaa magaalaa Mattuu biyyoon siyaa nyaatu birrii yoo ta'e nuti uummanni Oromoo bileeraa si ilaanna adii koo jirta dhaggeeffatteedhaaf yoo dhageesseedhaaf ati kaleessa bara wayyaanne sabboonaa turte mana hidhaa turte Qalbeessaa Toleeraa har'a garuu garaaf jiraattee ummata Oromoo biyya keenya biyya Iluu Abbaaboor ummata sobdee eessa bakkatti ba'u hedda
garaaf jiraatte ofii keetii of taateen jiraattu maaliif ummata dhugaa Oromoo dubbatu maaliif bodatti deebista ati eenyu sila kaleessa ituu taate naafteenyaa sirraa dhimma hin qabnu kaleessa boonaa turte bara yeroo ati hidhamtee jirtu sagalee kalsiif ta'aa ture Jawaar Mohammadi biyyoo nyaadhu birriif jettee ummata kee gurgurtaa birriif jettee mana saba keetii nyaattaa ummanni Oromoo birrii si laata bar ati birrii barbaannaan sigale yoo barbaadde ummanni Oromoo makiinaa si bita yoo barbaadde ummanni Oromoo mana si dhaaba garaaf jiraatta ummata kee salphistaa biyya kee salphistaa qalbeessa toleera seeraanis eessattuu hin baatu seeraanis eessattuu hin baatu jaallattee jibbite ofii keetii yoo birrii nyaatte gadi baatee dubbachuu yoo sodaatte ofirraa dhiisi haadholii keenya abboolii keenya warra hubannoo hin qabne dubbisoo hin labsini qeerroo keenya warra gadi ba'ee falmataa jiru warra yeroo qeerroon gadi ba'ee waa dubbachuudhaaf jedhu ofii keetii dura buutee qeerroo akka waan hin dubbanne gochaa jirtu seenaanis eessattuu hin baatu ilma garaaf jiraatu ati eessattuu hin baatu sobduu hattuu gantuu kan akka Abiy Ahmed kalee sabboonaa turte ara sabboonaa keessa eessa geessite meetti himi qalbeessa toleeraa iluu koo kantiibaa magaalaa mattuu ummati iluu abbaa boor beekamaadha sabboonaadha biyya dhaloonni qubee kun biyya keessa jirtu jechuudha tasa hin foggoramtu yoo foggorte yoo sobdellee hayyoota keenya abboolii keenya warra hubannoo dhaban sobuu dandeessa garuu qeerroodhaaf qaree dhaloota ammaa kana inuma isobdu dandeesse sitti nima bareeche qalbeessa toleeraa iluu koo kantiibaa magaalaa mattuu birrii yoo barbaadde nuti diyaaspooraan birrii si ergina yoo birrii dhabde sif galee wanti na gaddisiise yoo jiraate maqaa biyya keenyaa balleessuuti ati utuu duutee badde an dantaa kee illee hin qabu ituu duutee badde dantaa kee hin qabu garuu biyya caalii shooro biyya fatansaa iluu godina iluu abbaa bor balleessuu kee irratti seeraanis eessattuu hin baatu si gaafata gana si gaafachiisa sif galee nuti ni falmanna waan qabnuun waan dandeenyuun ni falmanna qeerroon jira qarreen jirti dhaloonni qubee jiru sobuu hin dandeessu abadan ati kaleessa gaafa mana hidhaa turte kan sagalee siif ta'aa ture Jawaar Mohammadi atara bilisiginnaa taatee garaaf jiraatte eenyu qalbeessaa toleeraa iluu koo feesbuukiin isaa kantiibaa magaalaa mattuu ummata walitti qabdee ummata waan beenne walitti qabdee kan Hacaaluu ajjeese Jawaar Mohammadi jettee gaafa labsii akkasii baastu ati nama akkamiiti maaliif arra waan nyaatte borduu dandeessaa bar bishaan yoo defeemtee duutaa bar bookee yoo defeemtee duutaa bar haceen yoo ndu'e gootichi si waan tafki kana miti sitti nima bareecheen kabaja abbaatu baadhatee deema kabajaaf ulfinaaf barcuma jedhan abbaatu baadhatee deema jedhan sif galee ati nama guddaadha si kabajna jenne maaliif kalee sabboonaadhati bara wayyaannee mana hidhaa turte dheengadduma kanallee tuma Hacaaluun duratti illee mana hidhaa turte sabboonaa waan taateedhaaf har'a garuu sabboonummaa kee gattee oromummaa kee gantee oromummaa kee gurgurtee garaaf jiraatte ummata iluu abbaa bor maqaa balleessaa jirta biyya goota birrii yoo barbaadde ummanni Oromoo wanta dhisii godha ati dhugaa irratti hundaayi Hacaaluu Hundeessaa mana kiraay keessatti du'e bar mana kiraay keessatti du'e simiti haceen gootichiyyuu ummata Oromootiif dhaabbate dhugaa irratti ati garuu akka godinaatti ati eessa bakka hin buutu ati iluu abbaa bor bakka hin buutu aangoo qabaatteedhaaf kantiibaa magaalaa mattuu yoo taates okay waami asirratti aadiisaa illee qaba aadiisaa warri qabelee waama asirratti illee qaba aadiisaa hatarra qalbeessaa toleeraa ati arra ummata Oromoo gurguraa jirta ati arra warra du'ee irratti dibbeetumaa jirta baga du'ani jettee Hacaaluu Hundeessaa irratti dhiichisaa jirta Jawaaris Hacaaluu Hundeessaa tokko siyaasni jara kan eenyuun foggoramu namichoo maal taate dhiiroo maal of kabajjoti yeroo meeqa wanta ati gadhiistu Facebook irratti waa'ee Hacaaluu Hundeessaati wal qabatee akkuma Dr. Abiy Ahmed jettan kanatti waan sobaa gadi gadhiisa Facebook irratti
dhiiroo ati kana yeroo gootu Haacaaluu Hundeessaa baga du'ee jechaa jirta. Baga du'ee jechaa jirta. Haacaaluun tokkoonsaa ummata Oromoo biliyoona 60 bakka bu'a. Ati garuu ganda tokko bakka hin buutu. Ganda tokko bakka hin buutu sin jedhee bar. Ati maaluma abbaa keetiif biyya keenya bal'isita. Iluu abbaa bor magaalaa mattu maalumaaf bal'isita biyya keenya. Biyya goota. Nuti ni beena seenaa keenya. Gadi baanee biyyaan gandaa wali qoonnee hin dubbannu. Akka Oromootti dubbanna jennee dhiisne malee ati qaata jammarte erga Caaluun du'e kaastee wanti gochaa jirtu goota keenya warra du'e irratti dibbeetumaa jirta namichoo. Ilma garaaf jiraatu. Oromummaa kee gantee qalbeesaa toleeraa iluuko Facebookiinsa. Maqaan isaanii sirrii qalbee toleeraa. Kantiibaa magaalaa mattu. Seeraanis eessattuu hin baatu. Ilma garaaf jiraatu. Har'a nyaattee bulta malee uummata Oromoo seenaa isaa balleessuu hin dandeessu. Namichoo. Biyya keenya sanuu biyya keenya balleessuudhaaf deemtaa? Biyya gootaa? An biyya koo Iluu Abbaa Boor. Biyya koo Iluu Abbaa Boor. Seenaasee bareechee hin beekan. Si caalatti hin beekan biyya Iluu Abbaa Boor seenaasee. Sabboonummaa kee erga gurgurtee ati Oromoo miti. Hidhamuudhaaf dhaamuun kee tumamuun kee maal faayidaa qaba? Birriif jettee uummata kee gurgurtaa imaana saba keetti nyaattaa? Seenaa balleessitaa? Eessa ga'uuf jirta dhiiroo? Meenatti himi? Yaa ilaalaas bukkeetti. Waanuma biltsiginnaan gochaa jirtu ilaala. Waanuma biltsiginnaan gochaa jirtu ilaala. Gandarraa, aanaarraa nama akka sadarkaa gadaanaatti aangoo qabu. Waan sobaa itti dabarsanii uummata keenya baxabbaxaa jiru. Namoonni keenya ayyooliin abbooliin keenya warri xiqqoo hubannoo hin qabne dhugaadhaan fudhatu. Qeerroof qareen garuu kan jirtu biyya keessa. Abadan dhaloota gaafa goruu inuma hin jirre dhiiroo sitti nima bareechaani. Yeroo biltsiginnaan gocha haa raawwattu maalitti dhaga'ama? Maalitti dhaga'ama? Baay'een gaddi. Baay'een gaddi. Ammas dabalatee biyya biraa akkas hin dabarsu hin labsu jechuudha. Maaliif ayyootiif abbooliin keenya hubannaa waan hin qabneef dhugaa se'uu danda'u. Sinii galee dhugaa se'uu danda'u. Sadarkaa gadaanaatti warra aangoo qabu. Biltsiginnaan labsii akkasii dabarsaa jirti. Ijoollee keenya kan biyya Arabaa jiraattan dawwalaa maaliif nu hubachiisaa. Jawaariif Haacaaluu Hundeessaa tokko siyaasii jara dhiiroo eenyu kan goruu hin dandeessu ati. Ijoollee waggaa 3 kan goruu hin dandeessu qalbee toreelaa iluu koo. Ijoollee waggaa 3 kan goruu hin dandeessu nu miti. Sitti nima bareechan dhiiroo. Waynee gudee biyya caalee shodo biyya tatansaa Iluu Abbaa Boor biyya goota maqaasee balleessitee seenaanis seeraanis eessallee hin geessu sitti nima bareeche. Birriif jiraattaa seenaa kaleessa maaliif dagatte? Uummanni Oromoo haqa qaba. Ofii keetii yoo dadhabde yoo hidhaa sodaatte yoo du'a sodaatte dhiiroo ol deebii rafi. Rafisi jedhe ol deebii rafi. Uummata Oromoo haqa qabu. Qeerroo keenya dafqaa jiru. Dhiigni Haacaaluu Hundeessaa jigee jiru. Irratti qumaaraan taphatini. Seenaa si gaafataa boru. Qumaaraan taphatiin irratti ijoollee adaraa hundi keessan dawwalaa maatii keessan beeksisaa. Haadholiin keenya abbooliin keenya warri xiqqoo hubannaa hin qabne dhugaadha kan jiran hedduun jaraa jiru. Jawaariif Haacaaluu ija sigalee tokko jechuudha tokko ijaraa. Siyaasa tokko maalummaan jira tokko wanti Haacaaluuf Jawaar adda baasu hin jiru. Sunis Oromoodhaaf falmaa kunis Oromoodhaaf falma. Sif galee qalbeessaa toleeraa kantiibaa magaalaa mattuu sitti nima bareechee dhiiroo. Ati har'a birriif bitamtee garaa keetiif jiraachuudha jettee uummata Oromoo haqasaa awwaaluudhaaf deemaa jirta. Kaleessa hidhamuun kee maal faayidaa qaba? Sabboonummaa kee gurgurtee Oromummaa kee gurgurtee garaaf jiraattee uummata keenya balleessuuf deemaa jirte. Siif tasuma hin ta'u malee. Abadan inuma hin taane. Raadiyoon dabarsee jira. TV mattuu dabarsee jira. Dubbii sobaa. Ati waan aangoo qabduuf akka godaanaatti akka sadarkaa gadaanaatti waan aangoo qabduuf uummata kottaa jettee walgahii waamtee sabsabaa waamtee akka aanaatti akka godinaatti dubbii sobaa labsitee jirta. Kana Haacaaluu ajjeese Jawaar Mohammadii jette. Kaleessa atiif Jawaar Mohammad akkam turtani? Akkamittiin Jawaar Mohammad irratti ati waan akkasii hojjetta? Dhiiroo manatti himi.
jiru kan faallaa Jawaarii deeman nuti jararraa dantaa hin qabnu garuu ati kaleessa sabboonaa turte kaleessa mana hidhaa turte bara wayyaaneen bulchaate biyya keenya har'a sabboonummaa kee oromummaa kee birii gurgurtaa maaf seenaa balleessita maafi mana sabaa nyaatta ofii keetiin dandeessa ol galii rafisiin jedhee bara ofii keetii qalbeessaa toleera ofii keetii ol galii rafi soraatte miti du'a sodaatta hidhaa sodaattamii rafi ol galiiti ummata Oromoo garuu warra dhubbuun jaraa darbe kan akka Haacaaluu Hundeessaa keessattuu kan akka Haacaaluu Hundeessaa kana irratti qumaara hin taphatini dhaloota kana hin foggortu abadan nutu jirru ati bor aangoo gadhiistaa bar rakkoon sirra ga'uu danda'a bar ummanni Oromoo si faana dhaabbatan gayyoomittu ati qeerroon gadi hin baane gochaa jirta biyya keenya salphisiisaa jirta biyya Iluu Abbaa Boor biyya gootaa salphisiisaa jirtan siin jedhee dhiiroo ofii keetiif garaa keetiif jiraacha ummata dhugaa qabu har'a nyaattee borduutee hin beektu cubbuu akkasii hojjettee rabbiin usti gabaabsa hidimee kee haqa Oromoo irratti dhiiga Oromoo irratti qumaara taphatta tarra gadi baate anas jira jechuun kee maal achis quma dhiibdee deemuun kee maal faayidaa qaba haqa Oromootu nyaattu ummanni Oromoo si isee kolkollee kana miti wayyaanee fuun jilbeenfanne dhiiroo biyyi kamiyyuu magaalaan kamiyyuu godinni kamiyyuu Oromoon tokko garuu eessattiyyuu namni kamiyyuu si isa kolkollee kana miti ummanni Oromoo injilbeenfanne wayyaanneedhaaf si galee ati har'a ummata Oromoo irratti qumaara taphatta kana jechuun kee Haacaaluun baga du'ee si galee kana jechuun kee gootni duran baga du'anii jechaa jirta birriif jiraatte nama kaleessa kophaa isaa Oromoodhaaf dhaabbatee Jawaar Mohaammed Itoophiyaa yookiin Oromiyaatu taa'ee taane Ameerikaa taa'ee qabsoo finiinsee wayyaanee biyyatti gashe qeerroo wajjin ta'ee si galee atarra kan seenaa hin beekne atarra kan imaanaa uummata Oromoo nyaattu eessa ga'uuf jirta maqaa biyya keenyaa balleessite mee dhuguma lakkii Jawaar Mohaammed Haacaaluu Hundeessaa meef diragaa nusin bana ragaa irratti Sileessaa beejechi kun dhiiroo Haacaaluuf Jawaarii tokko siyaasii jara eehatti wal argu kuni soba bareechinee beenna namni waa Jawaar Mohaammed bilisa karaa kamiiniyyuu bilisa itoo Jawaar Mohaammed shira qabaate yeroo Jawaar Mohaammed engada hidhame kana waraanni Abiy Ahmed biyya mana Jawaar Mohaammed dhaqee fattashee omaa dhabe itoo Jawaar Mohaammed shira qabaate mana isaa keessa silaa waa arganii turani Jawaar Mohaammed haqa qaba Jawaar Mohaammed dhugaan deema Jawaar Mohaammed Oromoo qabsaa jira ati kolkollee yaa qalbeessa toleera iduuko ati biyya keenyas bakka hin buutu Iluu Abbaa Boor bakka hin buutu si galee simiti daa'ima waggaa shaniitu waa'ee Jawaar Mohaammed si tarreessa maal akka ta'e atarra maqaa Jawaar Mohaammed mee ati aamilee kamiin Jawaar Mohaammed xiqqeessita dhiiroo aamilee kamiin Jawaar Mohaammed maqaa xiqqeessitati abadan numa hin dandeessu biyya keenya nuti Iluu Abbaa Boor ijoolleen biyya asii jirru kuni tokko kee daawwallee hin beeksisne maatii keenya atillee waan sobaa labsitee jirta garuu kana gochuun kee akka ati garaaf jiraate sirraa mul'isaa jira akka ati garaaf jiraate sirraa beeksisaa jira ummata Oromoo haqa qaba ati maaluma abbaa keetiin ati eenyu silla ati nama akkamiiti paartii feetii deeggari dhiiroo si qofa miti bar paartii feetii deeggari Abiyyii deeggarte bilisiginnaa taate naafxeenyaa taate I don't care nun gashuutu ummata Oromoo garuu ummata Oromoo burjaajessuudhaaf holii gadiin kaatiin namicha garaaf jiraatu namicha imaanaa sabaa nyaatu isin warri seenaa balleessu isin warra seenaa hatu yaa hattoota dhaloota qubee kana foggortanii eessa boo jirtan sila eessuma ga'uuf jirtan meenatti himi bilisiginnaas ta'e yeroodhaaf OMN kan ijaaf gurra ummata Oromoo balleessanii OBN kan boqqolloo yookiin kan maaleettan kana achi fidanii oduu sobaa dhiyeessaa jiru kana ummanni Oromoo qeerroof qareef dhaloonni qubee bareechee beeka eenyuun foggoruu hin danda'u kana OMN haqa Oromoo dubbata kan dubbatu immoo Oromoo qofa miti beheera bara sabii kan Itoophiyaa heddatu dubbata OMN nu qofa miti eenyu ragaa ba'aa jira OMN balleessitanii OMN qilleensa irraa buustanii
kan opinion kan bilsigina waan soba waan shiran guutame OBNin dabarsaa jira waan soba Shimallis Baqqalaa Shimallis eenyu dengada yeroonni wayaa soo yoo dhageessaniif OBN irratti waan soba waan ummata roobatti fudhatama hin qabne dhiiroo bordu ujirtanii bar ummanni Oromoo jiraata barabaraan seenaan isaa du'uu hin danda'u ati garuu du'uu jirta seenaa hin dabsini itti gaafatamta seenaanis seeraanis sitti himaa bareechee kun hundiyyuu sababii OMNin kan biyya keessaa irraa bu'ee jiruuf qilleensarraa OBNidhaan wanta sobaa wanta biltsiginnaan gochaa jirtu amma keessaa baatu gandarra deemtanii godina aanaa deemtanii labsaa jirtu waan sobaa mootummaan kun waan mo'amee jiruuf birrii isinii kenne mootummaan biyya keessaa yoo si kenne birrii 2,300 nuti garuu diyaasporaa yoo barbaanne diraama 1,000 siif ergina diraama 5,000 siif ergina barbaannaan birri ati har'a nyaattu kun idimee likki siif hin ta'u bar seenaan garuu sii ta'a idimee likki akka Hacaaluu Hundeessaa dhugaaratti du'i garaaf hin jiraatin itu garaaf jiraate Hacaaluu Hundeessaan du'u ture kichuun mucaa waggaa 26 ati seenaa kana balleessuuf eessa deemaa jirta dhiiroo waanuma maraafu gabaabsee waan sitti himu ijoolleen biyya arabaa biyya garaa jiraattan dawwalaa beeysaa maatii keessan gochaan kun soba nuti beennaa nuti bareechine ummanni Oromoo akka Jawaar Mohammad shee tokko hin qabaanne akka ni badii hin qabaanne bareechine dachaa ibba beenna amma dhaladhee of beekun Jawaar Mohammad beeka sif galee kanaafiyyuu tarii warri ayyooti abbooliin keenya warri xiqqoo idimeen jaraa deemee jiru tarii warri hubannoo dhabani dhugaa itti fakkaachuu ni mala yaa qalbeessaa toleera kantiibaa magaalaa Mattuu seenaanis heeraanis si gaafata seenaan si jala sittu hin baatu deemte sif galee ituu ati dhugaa dhaabattee duute nutis borgaafa lubbuun kee darbu nuti jechuudhaan akkuma caalii shanoo faarsinu akkuma fatansaa iduu faarsinu sissi faarsina turre amma garuu seenaa hin qabdu seenaa badee hojjettee jirta kana booddeetu mati waan gaarii hojjetteeyyuu ummanni Oromoo sirraa tokko dantaa hin qabu sittin himaa bareeche baay'een gadde garaaf nama garaaf jiraatee ummata isaa nyaatu dhiiga jaraarratti dibbee taphataa jirtaa bar qumaa taphataa jirtaa bar birrii hin dhufas hin dhumas garuu seenaan dhaabbataadha ummanni Oromoo haqa qabanii falmatanii bilisoomanii injifata gaafa seessa abbaa kee dhaabatte an Oromoo jettaa gaafa san natti himeemme wal beekna bareeche akka biyyaattis ani lu abbaa bora lu abbaa bori anis mattu atis mattu miti wal beekna bareechine itu dhugaa dhaabattee duute bor anas si faarsaa bar anas si faarsaa si jedhee bar seenaa kanatu siima ture bar amma garuu seenaan kee badee jira nama garaaf jiraatu nama saba ofii nyaatu kan maal isaa faarsu akka eessaatti biyya kamiiniyyuu biyya kamiin haa ta'u biyya fedhe haa ta'u warroonni gocha karaawwataa jirtanu gochaa sobaa warroonni ofii keessanii yoo hin dandeenye ol deebi'aatii ta'a falmachuu hin dandeessani dubbachuu hin dandeessani maaliif hin sodaattu yookaan hidhaan galaa yookaan nan du'aa jechuu dandeessu warra akkasii kuni ofii keessanii ol deebi'aatii ta'a qeerroo gadi ba'een falmanne hin godhina qeerroon afalmatu gadi ba'e qeerroon adubbatu dhugaa Oromoo osoo qeerroon jiru ummanni Oromoo abadan hin kufu sittin ma bareeche dhiiroo Atas boris ummanni Itoophiyaa yookiin ummanni Oromoo keessa jiraatu qeerroodhaan jiraata malee abiyyiidhaan hin jiraatu abiyyi ofiifaan gorra taa'ee jira malee eenyuun bakka hin bu'u qalbeessaa toleera kantiibaa magaalaa Mattuu ummata Oromoo shiraa xaccisiistee Jawaartuu Hacaaluu ajjeese jettee ummata Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu sabsabaa waamtee yookaan walgahii waamtee raadiyoon Mattuu dabarsee kan yuunivarsiitii Mattuu dabarsee dubbii sobaa shiraan hojjettu kana seenaanis heeraanis eessattuu hin baatu yaa nama garaaf jiraatu yaa nama imaanaa sabaa nyaatu yaa nama seenaa balleessu si warri seenaa hattan kun eessuma ga'u jirtan dhiiroo meenatti himaa abadan duunee banna malee sila uduwaa jirra duunee banna malee kana fitu uummata Oromoo bilisa baasa malee dubbii sobaatiin uummanni Oromoo yoomillee hin badu warra garaaf jiraatu yoo barbaadan nuti birri isiniif ergina
birrii barbaadani miti siniif ergina nuti ijoolleen diyaasooraa hanga barbaadde mootummaan biyya keessa bi'aas yoo si kenne 3,000 2,000 1,000 bar torba tokko ittiin hin jiraattu bar ati garuu seenaa bara dheeraa balleessaa jirta ati har'a Jawaar takkas godhe jechuun kee Hacaaluun Bagajoo hojjetaa jirta dhiiga ummata Oromoo irratti lafee ummata Oromoo irratti qumaa taphataa jirta qalbeessaa toleera biyyoon siyaa nyaatu kantiibaa magaalaa mattuu ati har'a waan aangoo sirka jiruuf akka godinaatti akka sadarkaa gadaanaatti waan sirka jiruuf aangoon ummata umna keetiin ummata baastee nama tarii waan kana dide tarkaanfii fudhataa jirta ni beekna bareechine atis biyya kooti anis biyya keeti magaalaa mattuu yoo ati duute hangati duutee baddutti illee seenaan kana booddee si faarsu hin jiru bar dur garuu baay'ee si kabajna baay'ee si abdanna seenaa hojjetteetta dur bara wayyaa haa ta'u mana hidhaa turte itti dadhabdeetta sabboonummaa keetiif har'a garuu sun badee jira siin jedhee bar badee jira haqa Oromoo dhimsaa jirta biyyeen si nyaatu nama garaaf jiraatu har'a keessaa baatu gaafa TV'n dabarsu waan akkasii waan sobaa waan shiraa sammuun kee kun garuu si boqonnaa godhata Jawaar Muhammad haqqi sinirraan qabu yaa uummata biltsiginnaa deeggartu biyyoon sina nyaatu Jawaar Muhammad kan qabsaa jiru ati biltsiginnaa ta'uun kee garuu ati Oromoo taate biltsiginnaa deeggarta Jawaar Muhammad garuu suba bilisa baasuudhaaf mana hidhaa taa'ee jira biyyoon sina nyaatu uummata biltsiginnaa amma feete deemi waan feete hojjedhu waan feete deeggari garuu dandeetti akkamiitiin amilee akkamiitiin Jawaar Muhammad shira guddaa akkasii keessattuu warra wal beennu warreen kaan birriin bitamtanii gadi baatanii TV'dhaan TV OBN'tiin OBN warra shiraa warra sobaa kan biltsiginnaati uummanni Oromoo kana bareechee beeka ijaa gurra uummata Oromoo OBN balleessitanii ofii geessanii waan sobaa miidiyaa boqqolloo OBN gadi baastanii jirtu kana uummanni Oromoo hin daawwatu kana booda miidiyaa kee bar ijoolleen diaspora ijoolleen Oromoo OBN hin daawwannu nuti yoo hubatteedhaaf yeroo OBN dhufu OBN irratti uummata meeqa daawwata OBN garuu namni daawwatu hin jiru waan sobaa dhaloota qubee kana hin foggora yoo jette eenyu keeyyuu abdii kutii taa'e gadi Jawaar Muhammad angan of beeku angan maalummaa koo beeku Jawaar Muhammad akkana shira hin qabne akkanni wanta biraa of keessaa hin qabne bareechee beekaan eenyullee beeka kana ati garuu birrii fudhattee garaa keetiif jiraachuudha jettee ummata qulqulluu ummata Jawaar faana dhaabbatu gadi baastee ummata magaalaa mattuu gadi baastee Jawaar